Viidiyoo har'aatiin barattoota barnoonni maatisii naaf hin galuu natti ulfaata natti cima jettanii fi viidiyoo rakkoo keessan furuun qabadee dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti akkamitti maatisii bifa salphaatiin hubachuun danda'ama, akkamitti maatisiin salphaatti namaaf galuu danda'ama isa jedhu irratti wajjin dubbanna. I hope viidiyoo kan haga xumuraatti yoo dhaggeeffattanii rakkoo maatisii wajjin qabdan 100% akka furtan abdii guutuun qaba. Yaadotaan as keessatti kaasu hundumaa dhageessanii yoo hojii hojjetanii ta'e viidiyoon kun baay'ee waan isin gargaaruu fi haga xumuraatti na wajjin turaasanii jechuu barbaada. Dhumarratti immoo tiippiin isinii kennu jira. Maatisii baay'ee salphaatti yeroo gabaabaa keessatti akka dandeessanii fi tiippiin dhumafaarratti isinii kennu baay'ee isin gargaara. Hiriyoota maatisiin natti ulfaata maatisiin naan galu jedhaniif viidiyoo kana share godhaa. Akkasumas immoo YouTube chaanalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Kallattiidhaan gara yaada keenyaatti haa darbinu. Maatisiidhaan barataa cimaa akkasumas immoo barataa maatisii danda'u ta'uudhaaf inni jalqabaa wanti isin gochuu qabdanuu ilaalcha maatisiidhaaf qabdan jijjiiruu qabdu. Rakkoo barattoota baay'ee kan ta'e isa kanadha. Kana gaafa isiniin jedhu ilaalcha maatisiidhaaf qabdan jijjiiruu qabdu gaafa isiniin jedhu wanta hojjettan tokkoof ilaalcha gaariin qabda yoo ta'e dharraa wanta sana hojjechuu keessanii xixaadha jechuudha. Akkuma kana sammuu keessan keessatti maatisiin baay'ee akka ulfaatu, maatisiin akka cimaa, maatisiin walxaxaa akka ta'etti sammuu keessanitti himtanitti yoo ta'e carraan maatisii hojjechuu keessanii baay'ee dhiphaadha. Ayinaa'u ijoollummaa keenyarraa kaasnee karaa hiriyoota keenyaa haa ta'u karaa maatii keenya barnoonni maatisii baay'ee akka cimu, barnoonni maatisii akka hin hojjetamnetti akka nutti himamaa guddanne nan beeka. Kun mataan isaa dhiibbaa nurraan ka'e. Garuu har'a waan tokko isinitti himuu barbaada. Maatisii hojjechuudhaa fi ilaalcha keessan jijjiiruuf dirqamadha jechuudha. Maatisii hojjechuu hin danda'u hamma jettanii akkamitti maatisii hojjechuu danda'a? Isa jedhutti yoo more focus gootanii maatisii hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf maatisiin akkuma sabjektoota warra kaaniiti waan addaan qabu. Kana gaafa isin jedhu inni maybe practice based ta'uu danda'a. Warri kaan immoo theory based ta'uu danda'a. Wanta shaakalamu ta'uu danda'a. Kanaaf har'aa kaasaati maatisiin natti cimaa, maatisiin natti ulfaata ilaalcha jedhu sammuu keessaa balleessaa. Kana gaafa balleessanu isteeppiiwwan warra kaan hojjechuudhaaf maatisiin baay'ee salphaadha jechuudha. Kanaaf please ilaalcha maatisiidhaaf qabdan jijjiiraa. Inni lammaffaan maatisii danda'uudhaa fi wanta isin gochuu qabdanuu beezikii keessan yookaan immoo hundee keessan sirreeffadhaa. Akkuma gamoonii hundee osoo hin qabaatiin darbii ijaaruu hin dandeenyu. Kana gaafa isiniin jedhu barattoonni baay'ee maatisiin kan isaanitti ulfaatuu fi kanadha jechuudha. Ida'uu, hir'isuu, hiruu, baay'isuu osoo hin danda'in firaakshinii qo'atu yoo ta'e firaakshiiniin yoomiyyuu isinii galuu hin danda'u. Maaltu hubatamuu qaba jechuudha? Isa beezik ta'e yookaan immoo ida'uu, hiruu, hir'isuu fi baay'isuu warreen kana beekuu qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf immoo waa'ee firaakshinii osoo isin hin galin, waa'ee deesimaalii isin hin galin, waa'ee aljeebiraa qo'atu yoo ta'e yoomiyyuu isiniif galuu hin danda'u. Jalqaba waa'ee maaliif beekuu qabdu jechuudha? Waa'ee aljeebiraa beekuu qabdu jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuu barbaadeenii barattoonni beesikiin keessan sirrii hin taane beesikii gaafa isiniin jedhu jalqabii keessa jalqabii maatisii wajjin qabdan sirrii hin taane dhaxxanii wantoota beesik ta'e qabachuu barachuu qabdu jechuudha. Mee barataa kutaa 12 kutaa 11 ta'uu dandeessu. Barataa kutaa 12 kutaa 11 taatanii ida'uu, hir'isuu, hiruu, baay'isuu isiniif hin galle yoo ta'e dhaqaatii kutaa 6 kutaa 5 laala. Kuni qaanii miti. Barattoonni baay'ee kan danqaa isaaniitti ta'u isa kanadha jechuudha. Osoo waa'ee ida'uu, hir'isuu, hiruu, baay'isuu isiniif hin galiin waa'een istaatiksii, waa'een aljeebiraa, waa'een ji'oomeetirii isiniif galuu hin danda'u. Kanaaf beezikii keessan dhaqaa sirreeffadhaa. Kitaabawwan kutaa gadii dubbisaa. Kutaa 12 kutaa 11 jiraachuu dandeessu. Yuunivarsiitii jiraachuu dandeessu. Maatisiin dhimma shaakalaati, dhimma iskiilii jechuudha. Namni tokko akkuma Ingiliffaa guyyaadha guyyaatti shaakalaa deemu, maatisiis immoo yoo shaakalate boodarratti perfekti ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf beezikii keessan sirreeffadhaa. Waa'ee firaakshinii dubbisu yoo ta'e dhaqaatii jalqaba waan beeknu dirqama maal beekuu qabdu jechuudha. Waa'ee ida'uu, hir'isuu, baay'isuu maal akka ta'e beekuu qabdu jechuudha. Amma isin danda'amaa jechuutti beezii keessan sirreeffachuu yaala yookaan immoo hundee keessan sirreeffachuu yaala. Inni sadaffaan immoo rakkoo barattoota baay'ee kan ta'e maatisii akka hin dandeenyeef kan isaan dhorku keessa maatisii akka histiriitti dubbisu. Kana gaafa isiniin jedhu maatisiin ijaan osoo hin taane harkaan hojjetama. Kana gaafa isiniin jedhu maybe
Sabiitota tokko ijaan laaltanii ta'uu danda'a, akkasumas dubbistanii ta'uu danda'a, isiniif galuu danda'a. Garuu maatis yoomiyyuu ijaan hin galu. Maaliif isinii gala? Harkaan isinii gala jechuudha. Rakkoon barattoota baay'ee kan ta'e maatisii akka histiriitti dubbisuudha. Kana gaafa isiniin jedhu maatisiin ishee madalamu tiyoorii miti, piraaktis beesdii. Kana gaafa isiniin jedhu maatis yeroo jettan yeroo kamiyyuu luukiin isin biraa dhabamuu qabu. Shaakaluu qabdu, harka keessa sochoosuu qabdu. Gaafa kanadha maatii seeraan kan isinii galu malee akka histirii yookaan akka baayoloojiitti akka tiyooriitti dubbisuu miti jechuudha. Kanaaf har'a kaasaa isinitti wanta isinitti himuu barbaadu maatii akka tiyooriitti hin qabatina. Foormulaa ta'uu danda'a. Foormulaa meebii sammuutti qabadhaatis foormulaa sun akkamitti akka hojjetamu beekaa malee maatii akka histiriitti akka baroota shamadaniitti dubbisina. Please dabtarii fi iskiriiptoon isin biraa dhabamuu qabu yeroo maatisii hojjettan jechuudha. Inni kan biraa maatisii hojjechuudhaaf wanta isin gochuu qabdanu hiriyaa maatisii danda'utti madaqaa. Kana gaafa isin jedhu hiriyoonni keessan barattoota maatisii danda'an yoo ta'ani bulee tura malee bor isinis maatisii danda'uun keessan hin oolu jechuudha. Maaliif gaafa hiriyaa sana faana ooltanuu waa'ee herreegaa, waa'ee maatisii waan isinitti dubbatuu fi carraa maatisii hojjechuu keessanii bal'aataa jechuudha. Maatii salphaatti hojjechuu danda'a jechuudha. Hiriyaan keessa sun akka isinitti agarsiisu gaafadha. Maatiin akkamitti akka hojjetu gaafadha. Isa wajjin shaakalaa. Gaafa kana ta'u maatii sirriitti danda'uu ni dandeessu jechuudha. Inni shanaffaa fi inni baay'ee murteessaan immoo AI fayyadamuudha. Kana gaafa isin jedhu beesiin keessan kan gaarii hin taane jalqaba irratti wantoota isinii kaasee sirriitti maatisii danda'uudhaaf AI fayyadamuudha. Amma rakkoo barattoonni tokko barsiisaan qabu, hiriyaan qabu jettanii sa'aatii ammaa kanatti sababa dhiyeessuu hin dandeessan. Maaliif AI yookaan immoo artificial intelligence'n wanta kamiyyuu salphisee jira jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee firaakshanii isin hin galle yoo ta'e, wanta isin gochuu qabdan hiriyaa hin qabdan yoo ta'e, nama isin qayyabachiisu hin qabdan yoo ta'e, dhaxxanii maal gochuu dandeessu jechuudha. ChatGPT, DeepSeek'n firaakshiniin akkamitti akka hojjetamu natti agarsiisu yoo jettanii barsiisaa isa kilaasitti isin barsiisu caalaa diifteelii akkamitti akka hojjetamu isteeppii tokkoon amma isiniif galuutti isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf AI baay'ee jira. AI'wwan maatisii shaakalchiisan baay'eetu jiru. AI sana shaakalaa gaafa kana maatisii irratti perfekti ta'uu dandeessu jechuudha. Isteeppiiwwan amma isinitti meeqana yoo hojii hojjetan I know 100% maatisiitti baay'ee cimaa akka taatan abdii guutuun qaba. Viidiyoon irraa baay'ee akka isinitti tole akka waan baay'ee irraa baratan abdii guutuu qaba. Hiriyoota keessaniif sheer gochuun dagatinaa. Please YouTube channel kana subscribe hin goone yoo subscribe godhaa. Hagan biraatti waan na wajjin turtaniif galatuma.